Gabbarsa maatiitu anaaf ishee gargar baase. Ani maqaan koo KL'n jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Shawaa Lixaa magaalaa Jalduu keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 5tti achumatti baradhe. Harmeen keenya ijoollummaatti waan nu jalaa boqotteef abbaan koo mana firaatti nu galchee haadha manaa gara biraa fuudhe. Yeroo kanattis ani obboleettii isaa magaalaa Adaamaatii barsiistu biraa barnoota koo ishee biratti deemee hordofuuf gaggeessaa baafadheen gatii konkolaataa na geessus abbaa kiyyarraa fudhadheen adaadaa koo bira dhaqe. Adaadaan koos ijoollee amala qaban waan qabduuf isaan waliin ta'een barnoota koo hordofuun eegale. Ijoolleen ishee barnootatti illee ciccimoo waan ta'aniif anis isaan ilaaleen kutaa 8ffaatii kaasee sadarkaallee argachuun eegale. Haala gaariitiinis miirri haadha dhabuu fi abbaarraa fagaachuu homaa tokko guyyaa tokkollee toonatti hin dhaga'amiin barnoota koo hanga kutaa 12ffaatti baradheen fixe. Kaayyoon koo meedisinii ta'uu barbaadus haa ta'uutii garuu qabxii meedisiniidhaaf ga'u bara sanatti an argachuu hin dandeenye. Sababa kanaafis meedisiniitti aanee kan jiru qabxii gaariitiin yuunivarsiitonni kan fudhatan barnoota heelzii ofiisarii yookaan ammoo barnoota fayyaa yuunivarsiitii Diillaa na gahe. Haala gaariidhaanis waggaa 4 baradheen eebbifame. Rabbiif galanni haa ta'uutii waantan dhabees dhabe jedhee dubbadhee waan hin beekneef hundumtuu yeroo Rabbi jedhetti hinnaaf guuta ture. Mooraa yuunivarsiitii keessatti kaayyoo fi ejjennoo ani qabaadhee baradheen mooraa sana keessaa ba'u malee akka hiriyoota koo kaanii miilla koo bakka biraa dhaabbadheen maqaa ofirra kaa'us hin barbaanne. Hiriyoonni koo dormii tokko keessa waliin gallu dubbii jaalalaa yeroo kaasanii odeessan anaan maaliif hinaasoftuu kan ati jiraachaa jirtu gannata keessadha moo jedhanii na gaafatu. Anaaf garuu kaayyoo fi barnoota kootu naaf durse malee miira koo akkuma nama kaaniyyuu jaalalaaf dammaqsuu dadhabee miti. Barnoota koos ergan xumuree booda ramaddiidhaan buufata fayyaa Arsii Lixaa aanaa Digaaluu Xijjoo na gahe. Hojii koos haala gaarii fi seera qabeessaan hojjetachuun eegale. Hawaasa naannoo sanaa birattis jaalalaa fi kabaja guddaan argadhe. Otuman haala kanaan jiraachaa jiruu barattuun maqaan ishee Muniraa Emmi jedhamtu rakkoo fayyaadhaaf yeroo hedduu gara buufata fayyaa keenyatti ni deddeebiti ture. Anis guyyaa guyyaatiin akka isheen dhuftuuf sababa uumeen akka dhuftee of ilaaltuuf ogummaa barnoota koon deeggarameen ofittiin ishee qaban ture. Akkan ishee jaalladhus ifaan ifatti ergan isheetti mii booda maatii ishee dhokattee guyyaa boqonnaa ishee dhuftee mana kootti bunallee naa danfisti ture. Muniraan dubartii baay'ee bareedduu fi mana koo yeroo isheen seentu waan akka eebba yookaan immoo ayyaanni mana koo eebbisee galee natti fakkaata. Meeshaa ani mana keessaa balleesse daqiiqaa 10 kan hin guunne keessatti sirreessitee warra xuraawaan miiccitee hundumaayyuu toora qabsiisti. Hixaanaa fi sandaliin guyyaa isheen mana koo dhuftu qofa aara. Hanga kana dhuftee mana koo keessatti gumaacha guddaa naaf gootus haa ta'uutii garuu gaaffii jaalalaa koof maatiin koo siif haa deebisanii maatii kootti ergadhu jettee naaf deebiste. Anis aadaa fi safuu naannoo sanaa eeguun dirqama waan natti ta'eef mucayyoo kanas baay'ee waan ani ishee jaalladheef jaarsolii duudhaa naannoo sanaa beekan waameen mucaa kana fuudhuu akkan barbaadun isaanitti hime. Isaanis haala jiru hundumaa natti himanii karaas na qabsiisanii. Haa ta'uutii garuu abbaan ishee akkan waa'ee mucaasaa dubbachaa jiru dhagahee mucaa koo akkas jettee akkan tuqnee nama sanyiinsaa maal akka ta'ee fi eessaa akka inni dhufe kan hin beekneef hin laadhuu jechuun ergaa jaarsoliitti natti erge. Dubbiitu ganda keessa faca'e malee anillee jaarsan ergine ture. Sodaan dhagaye kanas akeekkachiisa abbaa ishee Muniraa Emmitti yeroon himu ajaja abbaa kootiin ala ani homaa tokkoyyuu gochuu hin danda'u naan jette. Keessi koos baay'eetti qabamee gara fedhetti haa ba'u jedheen jaarsolii ciccimoo naannoo sanatti ergaman gara abbaa isheetti erge. Haa ta'uutii garuu abbaan ishee nama sooressa konkolaataa qabu yookaan immoo qabeenya dhaabbataa qabutti malee intala koo akkana bareeddu eenyumattiyyuu hin heerumsiisu jedhee dide.
guyyaa ani jaarsatti ergirraatii kaasee intala isaallee mana akka hin baaneef barnoota isheellee akka isheen hin hordofne taasise. Irra deddeebiinis jaarsa erguun ayyaale. Abbootii amantaallee yaada keenya nuu araarsaniif yeroon itti ergu qarshii 20 kennee mucaa keenya kan fudhatu yoo ta'e haa fuudhuu isheenis borga nama deemtee itti haa heerumtuu jedhee isaanitti deebise. Ani immoo yeros miindaan kooyyuu qarshii 1,600tu harka kiyya ragala. Kana gochuunis baay'ee natti ulfaata. Battalas qarshiin ni gaafate hawaasa naannoo bira waan ga'eef akkuma inni barbaade namni sooressa ta'e kana duratti illee haadha manaa gara biraa qabu qarshii kaffalee Muniraatiin ana jalaa fudhate. Gaddi guddaas natti dhagahame. Hiyyummaan koo keessa kiyya tuqe. Eeyyama fudhadhees ji'a tokkodhaaf hojii kiyya nan dhaabe. Sammuu kiyyatti deebi'uunis baay'ee natti ulfaate. Gonkumaas haala kanaan nan dhabaanii jedheen yaadeen hin beeku. Haa ta'utii garuu carraa kooti jedheen qalbii koo sassaabbadheen jireenya koo saxxaanutti hin fufe. Muniraan heerumtee baatii 8 booddee daa'ima gadameessa isheetti baattee gara buufata fayyaa keenyaa dhufte. Akka carraa ta'ee guyyaa sanas anatu kutaa wal'aansaarra waan tureef miiruma gaariitii yaaleen qoricha isheef barbaachisus ajajeen gara mana isheetti ishee gaggeesse. Umriin illee xiqqoo waan turteef dahuun garuu baay'ee itti ulfaatee baatii muraasa booda namootaan baatamtee gara buufata keenyaa dhufte. Ulfi ishees itti cimee waan tureef daa'imni ishee fayyaadhaan dhalachuu hin dandeenye. Haa ta'utii garuu guyyoota muraasa booddee sababiin du'a daa'ima kanaa ana akka ta'etti abbaan manaa ishee magaala keessa poolisiidhaan na qabsiisuuf na barbaachisu eegale. Hojii rabbii ta'uu beekus haa ta'utii garuu biyya ani hin beekne kana keessatti rakkachuu waan hin danda'uuf akkuma hin dhaga'een magaala sana gadhiiseen hin bahe. Ergasiis gara magaalichaatti hin deebine. Dhimmi himata abbaa manaa ishees karaa seera qabeessaan dhumee fayyaa koof waan hin sodaadhuuf gara buufata biraatti jijjiirraan barbaaddadhe. Deemsa koo lammaffaanis buufata fayyaa Salaalee muka xurriitti hojjechuun eegale. Ofummaanis waan natti dhagahamu jalqabeef baasii tokko malee nama naannoo sanaa kaadhimmadheen baatii muraasa keessatti bultii waliin hin dhaabbadhe. Maatiin ishee meeshaa hedduu nuuf bituun akka waliin gammannee jiraannuuf mana keenya nuuf guutanii jireenya koottis hanga har'aatti gammadeen jiraachaa jira. Haati manaan koos hojii dhuunfaa banattee haala gaariitiin hojjetachaa jirti. Anis bakka hojii kooraa jijjiirameen barnoota dabalataallee baradheen magaalaa Finfinnee naannoo Haannaa Maariyaamii buufata fayyaa keessa hojjetachaa jiraachaan jira. Mudannoo jireenya koo keessatti gaa'ela dhaabbachuuf jedheen ganamaan wanti na qunname har'allee baay'ee natti dhagahama. Jireenya koo ammaatti gammachuu dhabeen otoo hin taane haa ta'utii garuu aadaawwan ulfaatoo hawaasa keenya keessa jiran madaalliitti kennuu waan barbaachisuuf mudannoo kiyya isiniif hin qoode. Jireenyi koos kan milkii fi kan jaalalaa hanga dhumaatti akka ta'u akkanaaf eebbistaniif kabajaan isiniin gaafadha. Ana obboleessa keessan KL ogeessa fayyaa magaalaa Finfinneerraa nagaatti. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'ichaa yaarraa xalayaa obboleessi keenyi KL magaalaa Finfinneerraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana sagaleedhaan naaf qoduu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 jireenya obboleessa keenya akka eebbistanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Mudannoon obboleessi keenya nuuf qoode kun jireenya namoota hedduu irratti dhiibbaa uume ta'uu akkanumallee hanga har'aatti illee dhiibbaa uumaa jiru ta'uu hedduun keessanis ni beektu. Jalqaba irratti nama jaallatu sababa gabbaraaf yookiin immoo qarshii maatiif kennamuudhaaf mucaa kana dhabe. Haalonni akkasii yeroo ammaa kanallee hawaasa keessatti dhiibbaa guddaa geessisaa waan jiraniif namoonni naannoo akkasii jiraattan aadaa fi duudhaa kanaa otoo salphistanii kan jedhu anillee ergaa koo isiniif dhaamuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada keessanitti illee isinillee mudachuu waan danda'uuf komentii jalatti akka qoddanii wanta isinitti dhaga'amillee akka barreessitan kabajaan isiniin gaafadha. Sababa ol kaasuu gabbaraatti gaa'elli dhaabbachuun qabu. Egaan qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhes kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartanillee kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuu
jechuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.